Ani maqaan koo Daatu Qagaa jedhama. Guddadhee godina addaa naannawaa Finfinnee aanaa Walmaraatti yogguu ta'u, akkuma mucaa baadiyyaa yeroo umurii koo ijoollummaa maatii koo bishaan waraabaa qoraan cabsaa gargaaraan ture. Ani maatii kiyyaaf mucaa saglaffaan ture. Haaluma kanaan osoo hin jiruu umuriin koo barumsa geenyaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa naannoo keenya jirutti kutaa 1-3 baradhe. Osoo hin jiruu gurbaan naannoo keenyaa tokko akkan isatti heerumu maatii koof xalayaa ergate. Maatiin koos kunoo xalayaan si dhufeera waan ta'eef nama kanatti heerumii naan jedhan. Anillee yeroo sanatti fedhii barumsaa malee fedhii heerumaa waanan hin qabneef nan dide. Maatiin koos dirqamaan akkan itti heerumu na dirqisiisan. Guyyaa cidhaallee qabamee ittiin heerume. Abbaan manaa koo kun yeroo jalqaba isa baru amala gaarii, yaada gaarii qaba ture. Olee bubbulee abbaan manaa koo kun amala isaa jijjiirrachuu eegale. Araada dhugaatii fi qabamuu eegale. Lakki yaa abbaa manaa koo araada kana dhiisii jedheen gorsaan ture. Inni garuu homaa na dhaga'uu hin dandeenye. Utuma kanaan jirru waggoota 4 wajjin jiraanne. Mucaa tokkollee nan deefi. Amalli isaa na dhibnaan mucaa koo fudheen gara maatii kootti qajeele. Maatii koo kanatti jaarsa ergee akkan gara isaatti deebi'u gaafachaa turus maatiin koo kunis yeroo baay'ee deddeebi'ee waanan galaa tureef amma hin ta'uu nuti mucaa keenya ni barbaanna jechuun gaa'elli keenya akka jigu murtaa'e. Gargar baane. Osuma kanaan jiruu yaadni tokko naaf dhufe. Maaliifan gara biyya Arabaa piroosesii koo eegalee mucaa koo guddifachaa maatii koo gargaaruu jedheen murteesse. Yeroo gabaabaa keessatti viizaan koo illee naaf dhufeen gara biyya Arabaa deemsa koo itti fufe. Achi ga'eellee maatiin ani bira hojjedhu nama gaarii waan turaniif waggoota 2 haala gaariin hojjedhee xumure. Maatiin ani bira hojjedhu kun kontiraanni kee dhumee gara biyyaa kee galtaa moo hojii kee itti fufta naan jedhan. Anis kontiraata waggaa 2 akkan dabaladhu murteesseen itti hime. Isaanis tole jedhan. Anis hojii koo itti fufe. Osuma kanaan jiruu gidduu gidduutti na dhukkubaa eegale. Anis dhukkuba koo dhukkubachaan waggaa 2 koos xumuree gara biyyaa gale. Ergaan gara biyyaa galeerreen dhibee koo kan dhukkubachaan gidduu gidduutti mana yaalaa deemee yeroo murtaa'eef wallaanamaan ture. Osuman kanaan jiruu gidduu keessatti natti fooyya'e. Dhibeen koollee waan natti furu natti fakkaate. Gurbaan naannoo keenyaa tokkolleen ana bare. Anis isaaniin wal bare. Dura iyyuu ati amala gaarii qabda waan ta'eef amala abbaa manaa keetiitu si rakkisee jalaa deemte waan ta'eef kana booda ani uffati wajjin jireenya dhaabbanna naan jedhe. Anis haala isaa ilaaleen egaa kana booda mucaan koos naa guddatteerti waan ta'eef maafan deemee gaala dhaabbadhu yookaan jireenya mataa kootiin dhaabbadhu jedheen murteesse. Mucaan itti heerume kana wajjin yookaan abbaa warraa koo isa lammaffaa kana wajjin jireenya gaarii jiraachaa osoo jirru waggoota 1 wajjin jiraanne. Waggoota wajjin jiraanne kana wajjin abbaa manaa kiyya kana wajjin baay'ee wal jaalanna, baay'ee wal kabajaa turre. Nama akka garaa kootirree argadhe jedheen ofitti gammadaan ture. Osuman kanaan jiruu gidduu keessatti dhukkubni koo natti kaatee na dhukkubuu jammarte. Mana yaalaa iddoo deddeemullee hospitaala iddoo deddeebi'ee dhibeen koo irree mul'achuu hin dide. Keessa kootti kanan dhukkubachaa ture dhibeen koo sun ana waan na miidhee jiruuf anis foon kootii irrachaa baay'ee na dhukkubaa waan tureef qaamni koo hunduu jijjiirrameera. Anis nama biraa fakkaachuun deeme. Hospitaala mana yaalaa kiliinikaa hanga gahuutti wantoota adda addaa deemee yaalamuuf baay'een gochaan ture. Garuu homaa gochuu hin dandeenye. Booddee dhibeen harka na kennisiiste.
Abbaan manaa kiyya kun hospitaala gidduu wantoota adda addaa deddeebi'ee yeroon hospitaala ciisaa turettillee na gaggaafachaa na jajjabeessaa ture. Homaa miti obsii ilmoon rabbiitu ni qoramtii ati ni fayyitaa naan jedhee na jajjabeessaa ture. Doktoroonni dabaree dabareen taraa natti wal darbanii dabaree dabareen dhibee koo qorachaa turanillee dhibee koo argachuu hin dandeenye. Booddee gara hospitaala dhuunfaa tokkoo deemeen dhibeen koo achitti barame. Kasaan odoon jiruu dhibeen kee kun baay'ee ulfaataadha waan ta'eef qoricha irree yoo argatte qorichi si miidhuu waan danda'uuf akkam sii wayyaa qoricha habashaa yoo argatte qoricha habashaa isa jedhamu sanaan fayyuu dandeecha moo asumaa qoricha si kennuu dandeenya naan jedhani. Anis lakkii jedhee waanan hin dandeenyeef maatiin kiyyaallee harmeen koo waan na bira jirtuuf isheen wajjiniin lakkii gara manaa galee akka waaqayyoon na godhe ta'uu qaban jedheen gara manaan gale. Mana galee baay'ee waan na dhukkubaa tureef osuman kanaan jiru guyyaa tokko lubbuun kiyya dabarte. Egaa obboleettii keenya kanaan lubbuu kee haa maaru jechaa qophii keenya guyyaa irraa kana qopheeffanne as biratti xumurra.